Hello, akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni YouTube sanyii nagaa iddoo jirtanitti nagaaf araarri waaqaaf habaay ta'atuun jedha. Akkuma baay'ee keessan beektan torbanoota darbe keessa faarfannaa haaraa tokko gosa simbiraan dhaga'een ture. Baay'een keessan dhaggeeffataniitu, baay'een keessan immoo hin dhaggeeffanne. Akkuma osoo wanta hin hubatiin gaaffii adda addaa na gaafachaa turtanii. Har'a isan waa'ee faarfannichaa irratti gaaffii tokkoof deebii laachuuf dhufe. Faarfannichi mata dureen isaa shaa jedheen jiraadha. Shaa jedha. Namoota baay'eedhaa fi shaa jechuun kun maal akka ta'e hin galtee fi maaliif yoo ta'e yoo jettanii baay'een isaanii jireenya hin taane keessa jiru waan ta'eef anaaf immoo naaf ife shaa jedheen jiraadhan jedhe. Jalqabuma irratti Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keenyaa fudhannee kan guddannee as geenyee fi fayyisaa lubbuu qofa miti. Gooftaan Yesuus kuni fayyisaa fooniittis foon keenyas hin fayyisa, hin bareecha, hin tolcha malee yuuyii nama godhu Yesuus. Joortuu nama godhu Yesuus kuni. Jooraa miti namni waaqayyoo qabu yuuyyee miti. Hin jooru shaa jedhee jiraata. Gooftaa akkanatti dhugumatti of gantaan joortuun taanuni. Yesuus kana ani kanan beeku akka dhuunfaa kootti boonsaa ta'uusaan beeka malee joorsaa miti. Yesuus maqaasaa boonsaa jedhee moggaasanii. Kanaaf shaa jedhee jiraadhan jedhee. Mee dhaggeeffadhaa. Lafa naganamee gidduuttiin sinaaf hiraatii dhaggeeffadhaa mee. Shaa jedhee jiraadha shaa. Amma lubbuun jiru. Shaa jedhee jiraadha shaa. Seela duutiin ooluu. Shaa jedhee jiraadha shaa. Gooftaa gammachiisee. Shaa jedhee jiraadha shaa. Diina daraasisee. Shaa jedhee jiraadha shaa. Amma lubbuun jiru. Shaa jedhee jiraadha shaa. Seela duutiin ooluu. Shaa jedhee jiraadha shaa. Gooftaa gammachiisee. Shaa jedhee jiraadha shaa. Diina daraasisee. Shaa jedhee jiraadha shaa. Amma lubbuun jiru. Shaa jedhee jiraadha shaa. Seela duutiin ooluu. Shaa jedhee jiraadha shaa. Gooftaa gammachiisee. Shaa jedhee jiraadha shaa.